haadha manaa fi abbaa manaa daa'ima jedhanii iddoo tokkotti namni sadii mana tokko keessatti du'aan boqotan waan baay'ee laphee nama cabsuudha. Hedduu takka baay'ee laphee nama cabsa. Waaqayyoon jannataan isaan haa qananiisu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ana biratti keessa nagaa guutuun qabaasis baga nagaa naa taatan jecha. Egaa akka obboloota koohii waan akkuma suuraa irratti argaa jirtanii abbaa manaatii fi haadha manaa turanii haati manaa ishee ammaa sana kun immoo abbaa manaati jechuudha. Abbaa manaati kun erga wal fuudhanii turanii erga wal fuudhanii immoo daa'imas godhatanii turanii mucaan kun baay'ee nama chaalenjii hedduu keessa darbee waan bu'aa bayii hedduu keessa darbee sadarkaa kana gaheedha. Baay'ee nama dalagatee jiraatudha. Baay'ee nama hojjetudha. Bakka nama garrameedha jechuudha. Akka miidiyaa irratti dabarsanitti jechuudha karaa feesbuukiitiin dhugaa dubbachuudha fi wanti isaan mudate waan baay'ee nama gaddisiisudha. Adaraa keessan immoo wantoota akkanaarraa ofii gadhaa'isaniin jedha. Egaa akkuma suuraa irratti argitanii abbaa manaa haadha manaa fi daa'ima isaanii jedhanii bakka tokkotti manuma isaanii keessatti boqotan jechuudha. Sababbiin boqotanillee immoo sababa abiddaatiin abiddaa fi beenzila akkasii wal cinaa jira jedhanii sababa sanirraan kan ka'e bakkumatti beenzillee fi abiddi sun walitti qabatee manas isaanis achumatti ajjeesee jechuudha. Annaa wantoota akkanaarraa adaraa keessan of eeggadhaa. Kun lubbuun guyyaa baatu hin beekan seedhu hin beekan. Waanuma tasaatti lubbuun nama lama lubbuun nama sadii gisee tokkicha dhume hedduu laphee nama cabsa. Duutillee jirti duuti isaanii kun immoo hedduu takka laphee nama cabsa. Kanaaf akkuma argaa jirtan kun daa'imti ishee kanaadha. Haati ishee duratti sanii abbaan manaatis jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Gadda laphee nama cabsu dhugaa arbachuudhaaf. Waaqayyoon lubbuu isaanii haa maaru. Dhugaa rabbii jechuudha. Waanuma xiqqoodhanii lubbuun isaanii darbee garuu bahus hin dandeenye jedhanii jiranii maaliif beenzila yoo ta'e immoo beenziliif gaazii wal qabaannoon ibiddi wal qabate taanaan bakkumatti wanta san gochuu danda'a waan ta'eef kanaaf wantoota akkanaa kana mana keessatti fayyadamuu dhiisuu beenzila mana keessa godhuu dhiisuu sababa isaatiin jedhanii himanii jiran jechuudha. Miidiyaa irratti himamee jira. Sababa beenzilaa fi abidda wal cinaa jiru walitti qabatee bakkumatti isaan ajjeese jedhanii. Kanaaf obboloota koo dhugaa dubbachuudha fi maatii keessanis ta'ee firoottan keessan ta'ee obboloota keessan ta'ee obboon fe'iyyuu haa ta'u wantoota akkanaa irraa akka isaan of qusatanii itti himuu qabdanii isiniin jedha. Obboloota koo hedduu takka nama gaddisiisa laphee nama cabsa jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuuf hin jiraannadhaaf isaanillee garuu hunduuna jedhaniiti wanti waanuma xiqqootu har'a lubbuu isaanii karaa dabarse jechuudha. Daa'ima isaanii wajjin osoo nyaatanii osoo taphatanii hin quufne karaatti citanii hafanii jechuudha. Waaqayyos du'a akkanaatillee nama haa lagu. Kanaaf of eeggannoo godhaayii obboloota keessatti maayii warroonni biyya keessatti warra beenzilaa fakkeenyaaf namni tokko tokko beenzilaa fi abiddallee wal cinaa kaa'etuma deema beektan namni keenya baay'ee akkasuma lubbuun akka kun wanna homaa sitti fakkaatu tokko shunkurtii tana gadi fuudhanii nama qalantana itti fakkaatti. Baatota akka itti lubbuun namaa hin deebitu. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuu qabanii wantoota akka kasalillee yeroo baay'ee biyya keenya keessatti namoota hedduu ajjeesaa jira. Kasalallee qabsiisanii yeroo rafan tokko fa'aatu jira beektanii manni yaa'uu jedhanii kasala kana qabsiisanii nama affana kasalli immoo innillee badaadha bakkumatti affanee si ajjeesa jechuudha. Wantoota akkanaarraa of eeggadhaa. Wanta beenzilaa akka ibidda biraan goone wantoota gaazii akkasuma mana keessa fayyadamanii injiraamee biyya keenya gaazii fa'aallee fayyadamu. Akkasuma beenzilallee ibiddattoo dhiyaate beenzillee afuura isaatiin wal qabsiisa jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kanaa irraa of eegan itti maayi inni tokkoffaan isa kanaadha. Lammaffaan immoo
yeroo rafanitti keessattuyyuu kasala qabsiisanii rafuu kasalli immoo illee ukkaamsee nama ajjeesaa jechuudha lubbuu namaa galaafata yeroo baay'ee immoo wanta akkasiisu illee deddeebi'aa jira waan ta'eef mul'ata waan ta'eef kanaaf adaraa keessan warra maatii keessanitti himuu hin dagatinaa isiniin jedha maaliif namni irraa of eegaa gaafa kana dhagaye namni waan baay'ee irraa of eeguu danda'a jechuudha. Kanaaf waaqayyoon du'a akkanaa nama haalagu osoo hin nyaanna jedhanuu nyaataman jarri kun daa'ima isaanii ilmoo isaanii wajjin erga tokkotti duuti isaanii hedduu nama gaddisiisa gadda laphee nama cabsuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waaqayyo immoo balaa abiddaa namarraa haa qabu sababa saniin boqotanii jedhanii jirani fuula miidiyaa feesbuukaa irratti adeemamaa jira jechuudha hedduu laphee nama cabsa. Kanaaf obboloota koo adaraa keessanii waan akkanaa kanarraa of eeggannoo akka godhan immoo maatii keessanitti firoottan keessanitti hiriyoota keessanitti warroonni ijoollee obboleewwan keessa mana kiraa keessa faa ta'anitti wanta masiniin jedhe kan akka qabsiisanii hin rabnellee akkasuma moobaayilota garaagaraa namni keenya illee hin beekan yoo ta'e chaarjessanii illee rafuu danda'u inni illee badaadhaa namatti dhoo'ee nama ajjeesuu danda'a. Kanaaf wantoota akkanaa kanarraa akka isaan of qusatan immoo dhaamsa gochuuf qabna maatii keenyaafis obboleewwan keenyaafis firoottan hiriyoottan keenyaafis warruma akkuma wal beenutti dabarsuu qabna isin jechuu jaaladha obboloota koo maaliif ilmi namaa waanuma xiqqootu sababatti godhee lubbuu baasa waan ta'eef kanaaf immoo waan argine tokko waliif dabarsuu waliif qooduu qabna anarra maaliin nama sirra ga'e anarra gahuu osoo hin taane kun hin beekamu yookiin namni tokko lama yoo viidiyoo sana dhagahe irraa of baraaruu danda'a yookiin immoo nama birootti himuu danda'a waan ta'eef sababa saniifan jechuudha hedduu takka garaa nama nyaatanii waaqayyoon ka lubbuu isaanii haanuu maaru dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha rabbi daa'ima mee ilaalaa dhugaa rabbi baay'ee daa'imallee osoo nyaatanii kaatanii quufin jechuudha addunyaarraa boqotan jechuudha balaa tasaatitti jechuudha waaqayyo immoo balaa akkana nama haa baasu isiniin jedha obboloota koo isheen tun immoo haadha manaa isaati akkuma isiniin jedhe kaa daa'imallee takka qabu takka qofa qabudha jechuudha yaa rabbi jireenya addunyaan addunyaa sun tanuma jechuudha bare tanuma ergisa haganumaaf addunyaarratti wal nyaannee wal finna jechuudha nuti beektanii innaa kan sa'aatiif daqiiqa sekondii wal biraa deemnu hin beekne fi jechuudha walumaa galatti kanaaf obboloota koo adaraa keessanii of eeggannoo godhaa haga danda'ametti yeroo biyya keessattis galtan ta'ee biyya ormaatti illee waanuma hundaafuu namni of eeggatu bareedaadha isiniin jedha obboloota koo waan laphee nama cabsuudha kuni namatti dhaga'ama dhugaa rabbii jechuudha osoo hin nyaanna jedhanuu nyaatamuu bara addunyaa tanarraa dhugaa rabbii naaqas isiniin jedha obboloota koo waaqayyoon obboloota keenya kana waaqayyo jannataan isaan qananiisuu lubbuu isaanii nuuf hamaaru isiniin jedha hordoftoota koo wanti godhamu hin jiru kaa silaa waan ta'e hundumaayyuu immoo ameen jedhanii fudhachuudha waaqayyottis dallanuu mati waan godhee waaqayyotu beeka isiniin jedha obboloota koo nagaa ta'a fayyaa ta'a viidiyoo biraa walitti deebitti.